Gaafii gaafachuu jiru asumaan deebisne. Gubbaadhaan gaafii deebisachuu warra gaafadhu. Gaaffii sinan gaafadha quraanuma keessanirraa. Hin gaafatta gaafii keenya hin deebistaa. Gaafii kiyya deebisachuu warra hin gaafattaa ka'a. Mata duree gaafii gaafadhee miti kiristaana shan Amma gaafii gaafachuun dhufe kan ani gaafii gaafachuun dhufe. Geetu amma asin duraa solmaan haasofne jechuun hin jeeqin ka'a. Hin gaafatamta hin gaafata. Manni kun mana gaafatanii gaafata. Rakkoon hin jiru na gaafadha garuu gaaffiin qaba waan ta'eefi. Gaafii deebisi paaster. Gaafii deebisi hin gaafatta jennee bar paastaroo. Wangeelaan Maalan deebisa maalan deebisa no gaafii qaba. Paastaraami paastaraami. Kan fedhe haa ta'u isin quraana keessan irraa deebisuu. Hin jarjarin ka akkanumatti gaafattis akkanuma hojii iyyitee kuttee hin dandeessu deebisuu. Siin gaafadhaati gaafii uummata gaafachuu hin deebistaa moo hin dandeessu. Hin danda'u jedhe. Nan gaafatama garuu isin gaafii. Hin danda'u jedhe. Gaafii kiyyaa dura moo mana kiyya anaa banee teenye mana keenyaa isaa hojjira sagan ajandaan jiin sekenduma takka deebisii geetu. Maal taate goobasii nama paastara. Bakka isin gaafii tokko hin gaafatamtanii jechuudha. Hin gaafatamna. Ajandaan jijjiira akkanumatti gaafa ceetaa hin dandeessu hin beekaa jechuun maqumaafin siin jedhe malee duraanis hin beekaa. Waan jedhe hin deebistamuu hin dandeessu. Hin danda'u jedhe deebisuu. Waa'ee kiristaanummaarraa. Maaliif hin danda'u yoo jedhe itti fufna. Hin danda'u jedhe itti fufna. Kudhan gaafatta walii wangeelumarraa osoo hin gaafannu. Dhaggeeffadhaa jirana. Paastara jedhaniitu paastara jechuun taphan seenaa paastara jechuun kan biyya sororkeessu. Okay, hayyee Yesuus Kiristoos amma na dhaggeeffadhaa gaa. Gurbaa na dhaggeeffadhaa mina dhaggeeffadhu kwa gaafadhechi booda waan ni jetta. Gaafattis akkanuma nama jeete tas gabbaayyoo waan ni jedhe paastara siin jedhani ummata hojjetan tas gabbootee paastara taate. Okay, anyway bira koteeyye waan siin jedhe ni deebisuu kiristaanummaarraa wangeerraa deebisuu ni dandeessamuu hin danda'u. Ani islaamummaarraa deebisuu naan danda'a. Kan hin dadhabu taate daddabarsa. Ati kiristaanummaarraa wangeerraa deebisuu ni dandeessamuu hin dandeessu. Okay, nan deebisaa dursa gaafii gaafata. Nan deebisaa miti. Kennaa cufadhume. Ni gaafata tara tara. Akkas yaa goobas akkana siin jette lama muciyyoon dubartiin teessan kuno. Gaafii siin gaafatanii danda'a jettee. Okay, gaafii si gaafadha. Hin deebistaa? Nan deebisa dursitanii gaafii fudhatanii tara tara. Anis isin hin deebisaa. Hin fudhadhu. Dura kiyya kan hin gaafatame deebisa achi boodaan fudhadha. Achi boodaan fudhadha. Hin fudhattan taanaan haa ta'u bakka rakkoon. Deemayyee uummata gallakkis hin dandeessu paastara maqaa. Yaasoo. Gaafadhu ana. Duras baqatee ba'e paaster geetu. Dandeessu. Hin danda'u jedhiti gaafadhu. Hin danda'u jedhi mee qoraaji. Hin danda'u jedhi gaafadhu. Hin qabu jedhiti gaafadhu. Anamma isinii hin danda'u jedhi naan jettaniif hin jedhatu hin taane gaafii gaafatamuu maqaa kanaas bira geeddari paastara waan jedhamu jira paastamu paastara. Maa sodaattu isin gaafii gaafatamu. Takka keetii kanaa miti Yesuus yoo dhufan sodaattu. Gaafii gaafatamu maa sodaattu isin. Gurbaa maqaa paastara maqaa hin balleessinii deemu. Maqaan balleessinii raajii wajjin haasawa dhiisimee firraati hin dandeessu ati waa takka wangeelaas quban qabdu. Ashi isin beeytu. Raajii wajjin haasawa dhiisee bootaa namaa kan eegee bakka adeemu. Maal sodaan isaa hin beeku jedhiti gaafadhu jechuun sodaadha yaa Abu Mu'aaz labbeedhaati. Hin beeku jedhiti gaafadhu yalla. Yoo hin beekta taate ammoo deebisii ka'e dura osoo gaafiin gaafatamee jiru ka ajandaa jijjiiruun hin danda'amu akkasitti nuti isin caala garuu ta'edha beeku. Dhufteetumaan fayyaalessi nuti akkana ta'aa jiru dhufteetumaan ammoo akkana gaafii gaafadheettee ajandaa jijjiirtee gara biraa kuchisiisuu moo hin danda'amu akkasitti. Paastara. Raajii. Yes. Gaafuma salphaan si gaafadha. Iyyuu tufaatii fi raajii masaratiif iyyuu tufaa raajii sobduudha moo raajii dhugaati? Iyyuu cufaa fi masaratiif dawwalii gaafadhu. Abboo gaafii salphaan si gaafadhee bara. Ani salphaa matti si deebisee. Okay, ati raajiidha? Lakki abboo raajii wangeela malee. Ati raajiidha hin sin jedhee? Lakki. Raajii miti jedhan. Lakki abboon raajii miti maal taate? Haqee maqaa kana ofirraa raajii jettee barreeffatte. Dubbisi mee muluusa qubeen dubbistanii maalati? Raajiin jette raajiin wangeela jette. Okay, anyway waan sin jedhe waan jarma lamaan sanan si gaafadhe. Iyyuu tufaati raajii masara raajiidha jettee ni amantaa iyyuu tufaatitti. Dawwalii fi siin jedhe. No siin gaafadhe ani yoo sheeka keenya taate nama islaam si kiristaanaa miti. Waan sin jedhe iyyuu tufaatii fi raajii masarata akka raajii ta'an itti amantamoo hin amantu. Oh. Dawwalii gaafadhu waa'ee nama nan gaafati. Ani waa'ee barsiisoo warra keessani jarri san jiraachuu biyya lafaarra ni amantamoo hin amantu. Waa'ee nama nan gaafatanii hin jedhe. Waa'ee jinniitii seexanaan si gaafadha.
Okay, waa'ee seexaanaatti si gaafadha. Seexaanni Yesuus Kiristoosiin barsiise moo hin barsiifne kakuu moofaa? Suuraa jinnii keessa dhaqee nu dubbisi ka suuraa jinnii keessa jira. Jarana waan hangafa dhiisee kan natti as deebisa uummata kana. Waan si jedhe. Seexaanni Yesuus Kiristoosiin waan kakuu moofaa keessa caafame barsiise moo hin barsiifne? Suuraa jinnii keessa dhaqee dubbisa malee nagarre yaanu. Ayyee sirraa dhiise. Okay, Yesuus Kiristoos waaqa jettee ni amantaa? Aha, maala gaafattaati kana? Wallahi dide hunda maqaa isaatiin asirraa harukkutamu. Abbaa Caalii, ollaa kan kee kanarraa harukkutamu. Akkuma taana jarana. Sirraa yoo harukkutamu obbo, maal taate? Ameen. Okay, waan siin jedhe. Amma tasgabbii deena. Waaqayyoon meeqa si biratti? Tokko. Tokko. Tokkichi san eenyu? Sa waaqaaf lafa uume. Waaqni tokkichi san ni du'a? Waaqni tokkichi suni nama ta'ee mul'ateera. Akkasiin hin jenne. Haleluuyaa. Waa'ee du'a isaati natti. Akkasiin hin jenne. Waaqayyoon tokkichi san ni du'a moo hin du'u? Guutummaa waaqayyummaa isaa namummaa isaa keessaa mul'ate. Akkasiin jenne yaa gartee raajiin wangeela jedha. Akkasiin hin jenne. Maqaan kee eenyu? Maqaan kan kee kamaatiin sii baafte? Abdii. Abdiidha? Abdadhu. Hayyee waan siin jedhe abdii. Waan jedhe waaqayyoon tokkichi san ni du'a? Guutummaa waaqayyummaa isaa namummaa isaa keessaan mul'ata. Akkasiin hin jenne booni waan si gaafadhe. Ati abdiidha yoo siin jedhan eeyyee jettaami? Miti? Okay. Waaqayyo tokko miti? Eeyyee. Tokkichi san ni du'a? Tokkichi suni hin duune garuu maal seete? Hin duune garuu kan kee dhiisi. Ni du'a moo du'ee siin hin jenne ban ni du'a. Ni du'a. Sitti maan jira? Natti hin himne ni du'a ni du'a hin du'u gaafiin akkaan itti beeku mana barumsaa baradhe. Maali waaqayyo maali akkamitti du'a? Okay, hin du'u naan jedhe waaqayyoon. Jedhi mee waaqayyo hin du'u waaqayyo gooftaa jedhi mee. Qoy amma ati mee amma. An kanan siin jedhu. Eeyyee maal naan jette? Ammati waaqayyo hin du'u yoon siin jedhe amma Yesuus Kiristoos waaqa miti itti falmuudhaaf. Akkas eeyyeen nama waaqayyo hafuurri gosetti himee jira. Dhuga dubbate dhuga baate. Akkasiin hin deema. Waaqayyo hin du'u jedhime. Eessaniif hin deema? Lakkii abboleessa koo dhaggeeffadhu nuti kan nuti itti amannu waaqa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko. Sansiin hin jenne ani kanas lallabi hin jenne abdii koo. Inni du'e moo eeka'e moo isa foon nama fakkaatee isa dhufeedha. Kanaan gaafanne waaqayyo tokko naan jette. Tokkichi isa inni du'a hin jedhe. Hin du'u naan jedhe mee waaqayyo hin du'a jedhe takka. Maaliif waan taateettu jedhaan? Hayyee waaqayyo hin du'a. Maaliif waan taateettu jedhaa? Waan an jedhu hin jedhin waaqayyo hin du'a. Waan ati jettu hin jedhuun siin jedhe. Hin jedhin waan ani jedhu hayyee waaqayyo du'a. Hin du'u bara baraan jiraata. Goobas Yesuus du'e moo hin duune? Inni cubbuu keenyaaf jedheetu du'e du'a ka'e. Akkasi maaliif du'e miti?